maatiin Maaltiin hin jenne bara dalagaa keessa dalagaa dirqamoo mana keessa hojjechuu jirtu jechuu barbaadeetti si galee amma dhugaatti waan biraatiin yaa dhugaatti maashaallah tabaarakallaa yoom wannoo kana dhuftan seeraan isin hordofna eessa awurooppaa kana yaalaa rabbi jee wallahi rabbi si halaafisu amiin baay'ee isin gammanne maal nullee bar kaayiroo kanaa nama wayii bin barbaanna ni sodaanne malee maal barbaaddan jaartii barbaanne kaayibee wallahi yabnex afaan oromoon beektu tiyya konfeetitti asii chacha bruda chacha silaa afaan oromoon beektu jee haati manaa kee akkuma feeti dubbadhu maat mana tiyya sunnaadha jaartii lammaffaa fuudhii naan jette yaar sunnaadha jaartii lammaffaa fuudhii naan jette haati manaati maashaallah wallaahi ati fakkattu ibsa inshallah hin faqadna rakkoon hin jiru nee gaaffii akkanayyuu gaarii miti ati maayii kana yerumte sirrii miti yoo geemii taphatu barbaade taphadhu rakkoon hin jiru yoo namni ayyala jiraata na taphachiisuuf yaaddee moo maalinni ani gaaf tokko si taphachiisa geemii taphadhu geemii guddaa amma qabeenya godhee jira beekta akka duraanis ni miti yaa geemii beellamaa qaba baatii lama booda rakkoon hin jiru baatii lama booda hin darbina waan qabnu wallahi si darba taphadhu rakkoon hin jiru maa wannoon si hin darbine gaala isin maayii kana irra teettanii suttasan yaalli hin jiru tiktookii keessa badee jira wallahi yaa duraan ni jira ture bara aboo gaala maaree moo tana gallaa hin agarree ahaanee gaalaa miti wanno jira maal jiraaf santawwa jiraaf santawwa jira afaan biyya kanaatti akka yanii dubbisan jiraaf santawwa anni agartee daddafee harkaa jijjiire Karu ati badduudha. Wallahi ati badduudha maaki. Egaa daddafee si harkaa jijjiire. Baddu miti. Akka miree akka bira nagaami. Maal wannu nu fixanii ani mara kanatti asirra fiddanii nama kadhachiiftanii ani madarbaa fi paarisintu nan agarre malee keessaan wayita sella kosoon gootan. Mucaa maayii kanaa sanillee jala ture ka garaan nyaate waa'ee wadi maal jedhe ka zabanyaa waa karra eegu birrii 3,000 argadha jedhu yaa'an. Hedduudha an amma faa hedduudha waan taaniif kamtu kamii inni irraanfadhe yaadadhe amma. Wallahi akkana nama nutti hin baay'isina nullee barbirriin hin dhumti wannoo miti kuni wannoo ardii narani. Nutis way feeneeti yoo nama carraa isaanii yaadatan jenneeti malee. Wallahi sirriidha. Aniin ashoofa malee qarqaaru waan akkanaa kun bareedaa jiru. Yaa maal nyaatte garuu nyaata nyaatte har'a? Maa? Jechuun nyaattee jechuu fedheeti. Wallahi nyaata takka hin nyaanne dalagaa halkanii wayii buree simbilisaa kun. Ambar waan maraa nama dho'isu. Nyaata agarsiisuu deemtaa malee. Waan maraa sin dho'isu qoy. Hin beektaa wanno biyya kana isan. Hela gannata ruutii asit darbe. Wallahi. Miidhamtee jirte jechuudha. Gannata ruutii jaartiin Oromoo jiraattee nyaata seeraan nun guutu buddeena fa'aa nyaadhu barbaada beekta. Beektu buddeena buusu barsiisa kaa. Wanti agarsiisin yuutuuba fuudii Oromoo hin jira. Oromoo agarsiisin haa barattu. Buddeena godhi uummanni faranjii kun hin baratu. Wallahi hin baratu uummanni faranjii kun. Waan Oromoo keessaa maal gooti marqaa isii gooti? Anu fi marqa. Isiin dhadhaa beesitiin aan jeeqa bizeet marqitu. Inni nyaata biyya kanaa kana goggooti malee marqa waan akka Itoophiyaa kanneen hin yaaltu. Garuu nyaatti isiin marqa.
Ni nyaatti? Seeraan nyaatti. Marqaa bareedaa bara. Marqa seeraan nyaatti buddeena illee nyaatti. Ani obboleettii asii qaba beekta. Okay. Wallaahi maaki waa si himaa geeffadhu. Obboleettii tiyya takka na fakkaata. Muraa obboleettii tiyyaa takka. Wallaahi jee. Wallaahi rabbi kiyya guddaa kakadha. Qaatis hima jedhee duraanillee hima dagadha. Ati eessa gandi kee? Gandi kiyya warra wannooti ani eessa wadi Harargee baha. Haa Harargee miti. Maa? Arsiidha garuu eessa? Arsii? Ani ibsa irraa fagaadhu ibsa na beekaa gaafadhu. Kafaranyii fuudhe sun eessa gaafadhu wallaahi sitti ni himani. Maaliidha? Maaliidha? Uummanni jalaa barreessan. Namni hin beekana fakkaate jala. Nan beekanii bar. Ani dho'isaa bootaa irraa ilalte kutaa maraa akka filawii nagatan beekta. Ani itti kaan Arsiidha jedha, itti kaan Harargee jedha, itti kaan Shawaadha jedha kutaa 11. Waay bareedaadha. Oromoo ta'uudha waan nam tokko. Wallaahi namni tokkochi nan beeku. Gaafa Jawaar tokko bichaa na beekan gaafa Jawaar. Tiktookiin kiyya guddaan tokkoon gubateen beektaan? Hin beeka. Torbee 8 kuma 21 guute jechuudha. Tiktookiin kun. Koomee kiyya sama 20. Laallaan agarta. 20 jirta. Yeroo gabaabduu keessatti Oromoon na jaalatti. Akka malee. Anillee hin jaaladha. Yeroo takka wal dhabne malee koomentii badaa warraatti yoo barreessa. Sirrii miti sun haadha warraatti tuquun qaban. Wallaahi meen agarta koomentii kiyya lagattu seeniin agarta. Haati faaxee faan dubbifti maayii kana naa arrabsan wallaahi koomentii badaa barreessan haadha warraa jechuudha. Haadha warraa namaa yoo tuqan gaariidha. Gaarii miti. Gaarii miti wallaahi. Iyyuu waan jaalatanii akka itti dhufuun barbaadu. Ayyoo san jedhan bicha miira keessanii anillee arraba kana ka jarri wannoo ofirraa kaaftee namni kanaan arrabsa. Wallaahi. Naa gaayis fayyadamtu maaliif ammoo isiin Oromoo waan taaneef miti Oromoo ta'uu baattullee Musliima ta'uun isii waciidha isin malee. Haati warraatiyya shari'aa guddaa qabdi. Nu caalti anaana caalti fagoo walitti dhufu. Maashaallah jilbaaba uffatti gisee hedduu viidiyoo akka waraabamuun jaalattu fakkaata akka dhufu. Hin barbaaddu. Viidiyoo takka hin barbaaddu. Tiktook irra bahu hin barbaaddu. Maaliif arrabsarree? Ati maa jaartii dullatti fuutee kunoo amma isiin ijaaba uffatti fuula isii bichaa tana bichaa arganii kolbaa tana bichaa akka isiin jirtuun arganii bara. Sanumaaf maa dullatti fuuta maal awwa marga kana qaagan. Dubartoota akkana joomoo dubartoota? Ati dubartoota biyya faranjiititti ati. Heerumuu barbaadaniiti baqqaadhiisi. Biyya faranjiititti ati urmii kee shawwaddee himuu hin dandeettu bara waraqarra jira. Horii nama dhiisi horiin waraqarra jira. Ati dullatti miti yoo hiikuma takkaa hin qabaannee bari yoo sii taate nama waan galchuu qabu ba. Wallah akkasii garuu ammoo ani wannoo keessan seeni yoo isiitu kan bichaan jaaladha. Bareedaa. Daa'ima kiyya ogartee Isaaqin. Nagarree wallaahi. Lammaffaa argadhee bara. Meeqa qabda guduraa tokko qabda ture? Duraan warqii qofa qaba naayira garuu amma lammaffaa argadhe Isaaq ji'a 9 amma paappaa jiru jalqabe. Maasha Allah hanqa meeqaa deemtan mariin keessa? Abbaan kiyya 40 argate illee 40 barbaada. 40? Hin barbaaddu garuu isiin. Faranjiin du'a akkasiin beekti? Isiin lamaan tanaa giddii sii ta'e naan jirti. Garuu ani lakki anuun barbaadu ijoollee ofii baay'isee xiyyaafuu wannoodha beekta hin jabaata. Biyya ormaa kanatti waa walii himnaatillee hin beekta. Kun dalagaa kun ijoollee oolmaa fi maaliyyoo hin jabaata. Kanaafuu ijoollee sadiin barbaada garuu yoo biraa. Ijoolleen kee amma waggaa meeqa? Naayiraan amma waggaa 6 deemti. Maqaan Naayiraa? Naayiraa. Naayiraa takkaa dhageenya akka? Orjinaala malee ittiin baafnu orjinaala. Shee Musaab hin beekta? Maqaa kana takkaan dhageenya maqaa nama hedduun qabu. Maqaa bareedaadha. Maqaa nama manattu akkas jedha. Naahilaa? Naayiraa. Naayiraa. Okay. Lammaffaa Isaaq.
Isaaq ee. Bareeda. Isaaq amma maayii kana wayituma akkanaa kana ganama subii dalagaa wayittaan galee jedhu fuula keessa hin ilaalee yeroo walaatiif paappanaan jedhe hirrifadhe isin jedhe. Ijoolleen akka miree faranjii taate moo adii taate moo ganduma keenya jiran ganda Oromoo. Isaaq inni osoo gartanii hirrifattan maayii kanallee waraabeera. Isaaq anuma fakkaata gurraacha. Magaala bareedaa isaati makaa qaba. Wayii addaatanii. Naayiraan immaa si fakkaatti fuulaan adiidha atuma akkasuma. Ay xiqqishoon fakkaannaan bareedaadhaanis. Naayiraan immaa naayiraan makaa qabdi naayiraan magaala maashaallah. Yoo haalaan addaatan beekte biyya gaafa geesse hundinuu footoo jala kaa'ee ijoolleen ta'e isa jalaa kan gurraacha oolan. Nee ijoolleen Faranjii biyya jaanii. nee ijoolleen faranjiin maayii kana tokko koomenti barreessa ijoolleen si fakkaattu ijoolleen morma addaatti jedhan. Ijoolleen namni gurraachi makaa faranjii yoo waliin make ijoolleen makaa taati waa gurraacha argadhaan. Okay, mormi adiidha. Ijoolleen magaala ijoolleen bifa akkamii eenyuun isin jedha Oromoo keessaa. Qoo isin mul'isa telefoon asirra jira. Morma akkamii addaatanii fuula wanti ta'anii. Morma akkamii addaatan maa tokkuma. Akkas hin jenne wallahi situ gara birootitti yoo nama addaatanii jaaniitti moo addaatanii. Maaki waa si gaafadha. Hayyina. Ibsaan beekame ibsaa abbaa jaalalaa ka asirraa gabaabaa tokko. Biyya kana jira jedhu wallahi maayii kana wal agarree afaan isaa naa galuu didee yaa rabbi kiyya qaallichummaa kun afaan Oromaalii haasaa jedhaa oole. Garuu ammoo afaan Oromoo atti haasoftu seeraan naa gala. Isin biyya tokko. Galuu dee anis akkuma isatti haasawaa bara. Moo akkamis siif hin Nee loqonni keessa wanno yookaan ammoo loqonni keessa seeraan naa gala. Wallahi naa gala. Loqonni xiyyaa idoonnoo nama hedduun akkas naan jaa. Garuu bara loqotni harargee nama hundaaf galaa bara. Akkamis siif hin galin. Nee naa gala garuu ammoo isaa sun baay'ee na dhibe. Ani amma kiyya kana ani akka itti haasawuu jiru hin beeku. Garuu afaan Oromootiin haasawuu hojjeeti yaada. Namni hedduun garuu loqotni hankee wanti dhanaan jaan. Akkamii loqotni kiyya gaayis akkamii haasawuu jira. Isin galaa jira majiin afaan Oromoo kana caala kamtu jira. Ilaal wayita biyya kana seenoo gadi xiqqaadha. Wayinii xiqqaa turte. Mucaa kana moo sii kun? Wallahi ana. Okay, bareedaadha akkam. Mee ijoollee tanteen agarsiisa faanii ilaala isaan laaluu barbaada. Ijoollee tiyya asirratti isinti mul'isu koo isin mul'isaa garuu laalee isin mul'isa ka isaa wanni irratti hin mul'anne. Kooy. An xiqqaa ture beektaa waggaa 18 daa'ima argadhee bara. Waggaa 17 daa'ima argadhe. Lafan bullee haa. In jarjara baalee wannu ibsaa sanuun shakka. 18 jechuun bara akkuma bakka mootummaa biratti waan barbaadde godhuu dandeessu. Sanuma eeggattee jechuun akka namni siiniinetti 18 amma makiinaa oofuu dandeessaa. Wanti Namni inki wallahi uummanni kun hin beeku beektaa. Ana ammoo soqaamaan wal agarre gaafa kaayiroo deemnu garuu seenu tan maaki. Nama hedduu seenessi wallahi nama hedduu. Koy. Soqaa jira footoo si soqaa jira beektaa. Warqii footoo daa'ima tiyya. daa'ima yoo sooshaal miidiyaa irra maxxanste Baay'ee maxxansuun barbaadu beektaa. maxxansis jala arrabsanii haa. Maal arrabsan tuni warqii fakkaatti bar akkanaa warqii hin jenneeni. Aslan namni nama arrabsu Hin mul'atu. guddaa qabuun arrabsu bara. Maal arrabsan anu fi beekan of arrabsiisa malee akka nan arrabsine anjaa kiyya nama baay'isuuf akka jedha malee ani maaliin arrabsan? Mee nagarsiifnee eessa Hin mul'atu wanno telefoona kanattu akka wayii ta'a. Qooy wanno keessa dhaqee si mul'isa qooy. duubaan kaa'uu ni dandeessa garuu kaa'ina akkasitti. Qooy duubaan kaa'uu hin danda'a garuu qooy ilaalee keessa kaa'u. Ijoolleen dandee adii moo magaala moo akkamii bakka nuti ofirraa dhiisu suuraa. Makaa qabdi qooy si mul'isaa jiru rakkoon hin jiru duuba kaa'ee. Suuraa takkaatu ijoollee dandee waggaa meeqa? Ijoolleen tiyyamu. Suuraa kaka'uu jalqabde moo akkam jechuu keeti? Suuraa miti umriin isaanii waggaa meeqa umriin isaanii? Waggaa daa'imni warqii nama waggaa 6. Ati duuba wayi takkaa miidiyaa irra poostu gootee beektaa?
godhee jira laali miitii irratti tiktok baay'ee miti garuu yoo miidiyaa poost gootu yoo yeroo duraatiif garuu amma godhuu deemte hin godhin jechuu barbaadeeti baay'ee mul'isu garuu baay'ee mul'isu garuu kana dura gootee jiraatte jechuudha. Aktar Front maa mul'atu jedhare eessa tuqee wannoo gata an bara tiktookii baay'ee fayyadaman beeku. Okay, effect kan jedhu effektii tuqeera. Sanbooda keessa ol deemiti fakkii gaalaarii ni beektaa miti gaalaarii. Gaalaariin beeka. Sanbooda gaalaarii san gattuqi gisee gattuqi immoo suuraalee suuta jedhee immoo waan biraa poost nurratti hin godhini suuta. Argeera amma qoy argee jira. Argee jira. Ina fakkeenyaaf warqii tiyya. Maal dhufuu didare? Koi achi galgalchuu qabaanii kaameraa. Kaameraan garagaruun qabu ifuma duuba kaa'isaa bara. Tawaaradan sawwachi tawaaradan. Ara pilaastikiiti galaarii tuqiiti. Wallahi dhaqee jira maaki wallahi dhaqee jira. Koi wala teestii mogatuufu laaluufi obslaan. Dhufuu didaa bara. Akkanaatiin jeete tuqaan jirtu barsaniiti. Wallahi. Iskiriin isin akkamitti mul'isa ree qoy. Gaalaarii gisee gattuute keessa ol deemte jechuudha. Samboota suuraa gaduma tuuta touch guma touch samboota duubatti seedu. Footoo filadhu naan jedhaa miire. Seef goota samboota jechuudha. MP seefii gattee jira amma kana filadhee jira fakkeenyaaf. Hin mul'atu kaa. Haaraan baasnee bara. Ogguu duraatu wanti magariisni siin dhufne duuba jechuudha. Duuba magariisa si galee backgroundiin duuba siif hin dhufne ilaalaal akkanatti wanti tuqi maaligaa effect kan jiru tuqimee dura. Tuqeera bar effect kun effect tuqee achirraan footoo magariisa ka harka akkana mul'atu. Sanii miti habraa sanii miti harka akka mul'atu dhiiseeti sun yoo akkana goote malee siin dhufu. Ka harkaati miti qoy kabirooti daa. Qoy bakka. Qoy amma inshallah malaida. Aboo wanni beeyne nama beeytu daa. Garuu amma dhufa qoy Aktar Front dhaqee jira. Hono laale plus tuqi plus yaa. Amma na ina qoy ka. Daa'imati yoo itti siin xiqqoo mul'isa amma eega guddatte rakkoo hin jiru. Ay tuni teenyuma Oromoodha mucoon. Agartanii? Teenyuma wallahi. Qoy ka. Amma guddoodha aganan geetti amma guddoodha. Isallee soqaa qoy isallee. Uummanni maa kolfare? Akibar mucoon suma fakkaatti rabbi siyaa guddisaa bittaan siyaa suma fakkaatti. Uummanni maa kolfa? Akkanuma uummanni ilkee fuula duraan qaban. Natti kolfanii bar wanni una se'anii beeyta. Yoo namni ilkee fuula duraan qabne beeyte yoo maqaa sa'ullee waanuma koflu fakkaata beeyte. Soqaa jira qoy ka footoo isaa. Maashaallah jaaman sun gobalisa. Hai. Inni warqii fakkaata wallahi warqii fakkaata maashaallah. Wallahi warqii fakkaata maashaallah rabbi siyaa guddisu. Akkasii wallahi galatoon qoy footoo naaraa si mul'isa kabiroo wamma ka guddoo jechuudha. Isiin rakkoon qabu isiin mul'isuu hin danda'u. Jadi semua nasi ni. Qalbii nama hundi sitti deebiteetii jette. Uummanni haa jedhe dhagilaalu jirta. Beela kunoo fidaara amma xiqqoo hafe. Fidaara footoo beektaa. Jaartii fi dijeerii maalitti godhu deemta jaartii isaa ajaa'iba bara nam tokko gudii bara.
ما شاء الله والله. والله ما شاء الله شو. أقاسم على وراتي يا بدامتي جرتني جالني جرى جالني وانا تجارت جالني جرى جارت كيتس الموكيت اللي رب سيها قدسو ان شاء الله. قالتوا مي ماكي أوه إرادة بس أنا أقول جولي اسمه فكاتيكم بكا ويني. ما جرى نمني كم ميكوي إنسان أديم تي ما كاكب إنسان لكي مالي ما كاكب دي دايما تي متى قبدين ما لبوتو مفردي. الحمد لله قديرة تشوكا كسياني بار بالي إيوانو لين أكس مفرطة قال لك اللي إيه Lameen Oromoodhaan sarrakkoon qabu jee garuu akkuma jirutti biyyaansa harkillee nan addaatu qaba barti qolli asillee taatu addaatu qaban ture. إيه ريفنس بيتشاتو ديكو كينامتي ريفنس أن قاچاچا دبر أني قاچاچا كيسا قدات Rifeensi ganda faranjii kutee kunoo gaabar waa malee miti ayi. ريفنس جرا باي توكو لوچا Okay adiidha jee haa rifeensi keessimi. كيس اللي أدي ده والكيس Sirriitti eegigaa Oromoo hojii akka hin taphanne ijoolleen tantiyaa maaliif jennaan Oromoon mataa keessoo nama dhoyte keenya kun dhaamus rakkoon gobeeti ijoollee faranjii yoo dhaame garuu. إسا كنا نما برا أرمي كنانو Akka ijoollee